Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko isiniif haa baay'atu. Kabajamoo fi jaallatamoo saba waaqayyoo waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan hunduma keessaniif araarri waaqayyo gooftaa haa baay'atu. Waaqayyo gooftaan nu gargaaree waaqayyo gooftaan nu wajjin ta'ee har'a guyyaa sadaffaa wajjin taanee waaqayyo guddaa kan akka waaqeffannu innanaaf isin gargaare. Waaqayyo gooftaan bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Finni guddaan waaqayyo jiraataadhaaf haa ta'u. Obboloota koo nuyi harka waaqayyoo humna waaqayyoo dhugaa jireenya keenya irratti gaafii keenya irratti dhimma keenya hunda irratti otoo mul'atu harka waaqayyo argineerra. Finni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Dhugaadha waaqayyo waan gurguddaa godheera. Haleluuyaa. Galanni gooftaa jiraataa Yesuusiif bara baraan haa baay'atu. Kanaaf obboloota koo ammas mee yeroo baay'ee akka inni kadhannu natti dubbadhu jennaan. Isa ofii keenya yaadni malee isa ofii keetii yaadde kadhata akka eenyu kadhatee beeka laata? Isa ofii keetii yaadde isa fedha kee ta'e natti dubbadhu jennee waaqayyo har'aa kadhannu obboloota koo. Inni fedha waaqayyo biraa dhufu bara dhaloonni jiraachuu hin dandeenye, bara dhaloonni yaada waaqayyootii jiraachuu hin dandeenye akka jiraannu nu taasisa. Galanni gooftaadhaaf haa baay'atu. Kanaaf har'a mee waan fedha garaa keenyatti taasise jedhame. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo dhugaan nuu gale, yoo jireenyi nuu gale, dubbiin waaqayyo anaaf isinitti dubbatu kun dhimma keenya, jireenya keenya hundumaa jijjiira. Ulfinni gooftaa jiraataadhaaf haa baay'atu. Kanaafiti yaa waaqayyo ofii kee isa yaadde qofa natti dubbadhu. Yaadni garaa keenyatti haa dubbatamu. Jedhamee waaqayyoon kadhadhaa. Gaafa waaqayyo nama isaatti dubbatu, gaafa waaqayyo isa fedha garaa isaatii namatti haasa'u, jireenyi namaan jijjiirama. Finni guddaan waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyo dubbisee tanan waaqayyo kadhadhaa. Efesoonii boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru dubbii sagalee waaqayyo nan dubbisattanidha. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya waaqayyo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa foolii isaa tolu qalma waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee nuuf kenneera. Akka warra waaqayyoof qulqullaanetti jiraadhaa malee alalummaatti xuraa'ummaatti hundinuu sassatatti isin jidduutti hin dhagahamiin iyyuu dubbii galateeffachiisu malee dubbii gurratti hin tolle, dubbii midhaan hin qabne, qoosaa hin taanes isin hin dubbatamin. Namni alaleen yeroo xuraa'an yookiin sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa waaqayyootti galuun akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqolii tolfamaa waaqessuu isaati. Sababii wanta kana hundumaatti eekamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Hundinuu dubbii hundee hin qabne isin hin gowwoomsin. Hidhata namoota akkasii kana hin ta'inaa. Isin dura dukkanaa'oo turtan amma garuu karaa gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Duraan isin dukkanaa'oo turtan. Amma garuu maal ta'e isin hin ifeera. Kanaaf akka ijoollee ifaatti, akka ijoollee waaqayyootti jiraadhaa jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Mee waaqayyo kadhanna. Har'aa bifa barumsa fakkaatuunaan waan waaqayyo keessa koo kaa'e malee tajaajiluu hin danda'u. Ergaa waaqayyo keessa koo keenya dubbadheedhaa fi isinis fayyisuu hin danda'u. Garuu isa waaqayyo keessa koo kaa'e ergaa jireenya dhalootaa irratti waa shaakalamaa jiru afurri qulqulluu waan na argisiisuuf. Amma namoonni baay'een dhugaadha. Shaakallee hin taane keessa jireenyi namoota baay'ee akka jiru afurri waaqayyo natti dubbataaf. Otoon kan arguu, otoo kana dhaga'uu, waa biraa darbee yoon tajaajile anaaf idaadha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Hin kadhanname gooftaa koo. Haleluuyaa. Abbaa jedhan abbaa, gooftaa jedhan gooftaa. Waanuma jennee maqaa keetiin jajannu jecha biraan qabnu.
abbaa hundarra caaltaati. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Utoon ifanarraa eegamuu dukkana ta'e kanan deddeebi'e. Shaakallii ulfina kee keessa hin taane keessa deddeebi'aa yaa Waaqayyo kan jiru. Amma maqaa Yesuusin sin kadhadha. Obboloota kootiif ayyaanni kee inni Waaqarraa baay'atu. Akka sagalee keetti, akka dubbii keetti jiraachuu akka dandeenyu. Jireenya ulfina keetiif hin taane. Yaa Waaqayyo gooftaa koo isa jiraan ifne isa ulfina keetii ta'u jiraachuu akka dandeenyu gargaara. Galanni Waaqayyo gooftaaf haa baay'atu. Waaqayyo jiraatadhaaf galannaa ta'u. Ilaa naan jedha Waaqayyo. Dhaloonni shaakalli hin taane shaakalaa jirtan akka jirtan afurri Waaqayyo nutti dubbataa. Shaakalli kana jedheen dubbadhaan. Maaliif an afaan koottis ta'e jechuutti nan salfadha. Dhaloota qajeelummaadhaan yaada Waaqayyo dura deddeebi'an akka jiraniif. Hin beektu. Dhaloonni yaada Waaqayyoo keessa baatanii shaakalli hin taane keessa galtan. Waaqayyo inni bara baraan jiraatu. Shaakallii ulfina kooti hin taane kana. Isa shaakaltan kana hin dhiiftan yoo ta'e jedhe Waaqayyo. Billaa warra gara jabeeyyiittan dabarsee isin kenna jedhee naan jedhe Waaqayyo. Makree beel jedhee bedee. Billaa warra gara jabeeyyii tan dabarsee isin kenna. Dafaa gaabbaa gara kootti deebi'aa jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Bara fakkaachuu qaroomuu isinitti fakkaatee addunyaa xuraa keessa kan jirtan Waaqayyo inni bara baraan jiraatu. Ilaa guyyaa tokko Waaqayyo ragaadhaaf sagalee isaa kan akka kabajuu namaan. Billaa warra gara jabeeyyiittan dabarsee isin kenna jedha Waaqayyo. Dafaa deebi'aa jedha Waaqayyo. Deebi'aa jechuun hin duutu jechuu miti. Dhaloota bara kanaatiif deebi'i jechuun du'a. Garuu deebii jireenya isa keessa jira. Yoo ati deebii yaada Waaqayyoo, qajeelummaa Waaqayyoo, dhugaa Waaqayyootti yoo deebiite, ilmi Waaqayyoo Yesuus fuula isaa araaraa amma ganama kana si deebisa. Amma ganama kana, amma sa'aatii kana dafii gara gooftaatti deebi'i. Haleluuyaa. Too cubbuu keessa jirtu eebbifamuu hin dandeessu. Dhugaa Waaqayyoo sitti. Raajiin barbaada raajamu. Karaa kanarratti itoo jirtu, karaa jallinarra itoo jirru Waaqayyo nu eebbisuu hin danda'u. Karaa yaada Waaqayyoo hin taane, karaa dhugaa dubbii Waaqayyoo hin taaneef jiraachaa nan eebbifama jechuun yaa obboloota koo inni kun Waaqa miti of gowwoomsuudha. Dafaa gara gooftaatti deebi'u nu mala. Gooftaa maqaan kee kabajamu. Gargaari obboloota koo. Ayyaana keetiin, humna keetiin, hafuura keetiin nu deebisi gooftaa koo. Gara keessa Waaqa dhugaatti deebina. Isinis karaa keessa namaarra deebi'aa jetteetta. Nuti sin deebina Waaqayyo. Isa sitti hin tolle, deebisa sitti hin tolle, yaada sitti hin tolle hundumaa keessaan deebina. Dhiiga Yesuusin nu deebisi. Karaa jallinarra nu deebisi. Anis bakka gooftaa koo har'a deebi'uun naan mala. Hafuurri keenyattis saba kanatti dubbataadha. Karaa keenya marraa si deebinee si jiraanna. Nu gargaari yaa Waaqayyo. Obboloota kun gowwoonaa karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uun jireenya. Inni cubbuusaa dhossuu jedha sagalee Waaqayyoo. Illatuu jedha. Hin goga. Namni cubbuusaa himatu garuu illataa jedha. Dafii gara Waaqayyootti deebi'i. Milikkeetatti hin gootu baay'eesaa natti miira fudhu. Garuu maal godhaa? Karaa nati irra jirtu siif ragaadha. Jireenya ati jiraataa jirtu iyyuu si ragaadha. Shaakalli nati shaakallaa jirtu iyyuu si ragaadha. Dafii gara gooftaa kanatti deebi'i. Namoota 5 ol kan taatan. Nuti ijoollee Faatiin, nuti ijoollee Waaqayyootiin, nuti ijoollee gooftaa waan taaneef, ijoollee Waaqayyoo akka taaneef akkamitti akka deddeebinuu fi akkamitti akka jiraannu of beekuu danda'u nurra jiraata. Kanaafiti baricha maal ta'a? Bara bitadhaadha. Qolaasiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 kanadha. Yeroon isiniif kenname otoo hin dabarsin itti jiraachuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin akka itti jiraattanii ogummaadhaan amalee. Yeroo akkasii kennamu yeroo akka yaada mataa keenyaa jiraatu yeroo nuu kenname kun yeroo yaada Waaqayyoo keessa jiraannu yaa obboloota koo hin darba yeroo guyyaa har'aa kana deebiftee hin fiddu boru. Guyyaa har'a jiraachaa jirru kan guyyaa amma sagalee kanatti dhagaa jirru kan deebiseen fida yoo jette deebistee fiduu hin dandeessu. Sa'aatiin amma darbe kan nan fida yoo nan deeffadha yoo jette hin dandeessu. Kanaaf yeroo sii kennametti
yaada waaqayyo keessa jiraadhu. Baraaf hin jiraatin, addunyaaf hin jiraatin, cubbuuf hin jiraatin, foon keef hin jiraatin, dargaggummaa keef hin jiraatin, dargaggummaa keef hin jiraatin, ilma waaqayyo Kiristoos Yesuusiin jiraadhu. Warra laleetti waaqayyo maal ta'uu jira jedha, faraduu jira jedha. Kanaafitti nuyi akka warra ijoollee jaallatamootii fi yaada ijoollee waaqayyo keessa jiraadhu. Tarii namni si argu jiraachuu mala. Abbaan kee sin argu, firri kee sin argu, kaadhimaan kee sin argu, abbaan manaa kee sin argu, ilmoon kee sin argitu, maatiin kee firri kee sin arganii iji si argu yeroo hundumaa sirra jira. Kaameeraan ija waaqayyoo yeroo hundumaa sirra akka jiru beeki. Kanaafiti akkamitti akka deddeebi'aa jirru, akkamitti akka deddeebi'aa jirru yoo beekne malee obboloota koo nuti kan waaqayyo jennee maqaa duwwaadhaan dhugaa hin ceeta jedheera waaqayyo, hin guddatte jedheera waaqayyo, hin eebbifamte jedheera waaqayyo, waan baay'ee nuun jedheera. Furtuun isaaf inni dhumaa yoo yaada waaqayyo keessa jiraate eebbi kun hundinuu si argata. Karaa waaqayyo irra yoo warra jiraatan, karaa fedha yaada waaqayyo keessa warra jiraatanii fi karaan eebbaa banamee itoo milkaa'uu argite. Otoo raajiin sitti raajamuu baate, ati karaa dhugaarra deddeebi malee, yaada waaqayyo keessaa jiraannu malee, fedha waaqayyo keessaa jiraannu malee. Kanaafiti yerichamaadhaan, yerichamaa waan ta'eef akkamitti akka jiraattan of ilaalaa. Kanaaf jaalala gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalotan ta'ina. Dhugaadhaan machooftanii of hin wallaalina. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalina. Isin of hin balleessina. Qooda kana hafuura waaqayyootiin guutamaadha. Obboloota koo dhugaadha. Yeroo baay'ee waaqayyotu haasa'u dhaloonni gurra kennuu dadhaba. Otoo waaqayyo hojjetu cubbuun keenya akka waaqayyo dhugaadha. Waan baay'ee waaqayyo dubbata. Ergaa guyyaa afaan waliin fakkaaniif baay'isaa biran darba. Maaliif yoo jettan otoo cubbuun jiru eebbifamuu ni danda'amu. Cubbuu keessa jiraataa eebbifamuu hin dandeenyu. Kanaaf obboloota koo barri nu biteef fedha baraa raawwataa jirra malee fedha waaqayyo raawwachaa hin jirru. Kanaaf baricha amaa kana duukaa baanee waaqayyoofis ta'ee of mataa keenya jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafiti har'aa yaada waaqayyoo isa bara baraa, fedha waaqayyoo isa bara baraa, yaada waaqayyoo isa bara baraa keessa nan jiraadha namni jedhu tokko yoo jiraate karaa waaqayyoo irraa deddeebi'u. Bara bituun nuuf hin mala. Bara maaliin binnaa? Birrii nutiyyuu dadhabnee birrii muraasa arganna. Ishuu kanaan iyyuu immoo bara bitinuun jedhaa dhammoo lammaan yoo jettan birriin baraan hin bitamu. Qulqulloomaan bitamu. Fuula waaqayyo barbaaduudhaan, qajeelummaatti jiraachuudhaan, yeroo hundumaa fuula waaqayyo barbaaduudhaan, fedha ofii duukaa ta'uun ta'in yaada waaqayyo duukaa ta'uudhaan barri bitama malee barri birriidhaan